muslimootaanitu hin taane islaamummaatiin hoogganama. Si galaa jira? Ustaaz Abaazarriin amma sitti mukuun dhaqee isa duukaa haasa'uu danda'a. Yoo dhaqee duukaa haasa'e inni islaamummaa miti muslima. Muslima dhadhaba. Ustaaz Abaazarriin kun amma dhaqee duukaa haasa'e muslima imaanni isaa dhadhaba. Imaanni isaa gadi bu'a. Si galee? Fakkeenyaaf arraba rasuula rabbii caala arrabni haati keenya arrabsamtu. Abbaan keenya arrabsamu nu aarsa yoo ta'e kan haadha keenyaaf kan abbaa keenyaati irra nu guba yoo ta'e keessi keenya rakkoo qaba. Ofitti deebi'uu qabna. Maaliif ennaan Rabbiin Qur'aana keessatti yeroo dubbatu qul in kuntum tuhibbuuna Allaha fattabi'uunii yuhbibkum Allah jedhe. Yoo dhugumaan kan Rabbiin jaallattan taatan Nabi Muhammadin hordofaa jedhe. Isaan lubbuurra jaallatamu haadha caala abbaa caala eenyuun caala jaallatamu. Haati keenya arrabsamuun fakkeenyaaf siinaati kee arrabsamuun baay'ee si aarse. Namoota haadha kee arrabsanii namoota abbaa kee arrabsan baay'ee si aarse. Arrabsamuun Nabi Muhammadoo sin aarsu. Nabi Muhammadin arrabsa. Arrabsamuun Rabbii guddoo sin aarsu. Fakkeenyaaf naana abbaa waan fedhedhee na arrabsu. Nabi Muhammadin arrabsuurra morma koo muruu naa wayya namni dhufe. Arraba isaanii arguuf. Nabira abbaan fedhe nabira ituu dhufee dhaabbatee arrabse anuu deebiin kennu beeka. Nabi Muhammad abaddan hin arrabsaman na biratti. Maaliif isaan na dhagaa jirta? Isa kana inni kun seeraa fi heera islaamummaadha. Amma gabaabaan dhaggeeffadhu. Siin namoonni si arrabsanii muslimoota nama islaamaadha. Nama amantaa islaamaa hordofuudha malee islaama miti kan si arrabse. Amantii ituu hin taane namoota amantii san hordofan. Naan fakkeenyaaf namoota hedduun na arrabse. Namoota hedduuti waa meeqana jedhe. Haadha koo nan bisan. Abbaa koo nan bisan. Wantoota meeqana jedhu wantoota meeqa waan hin jedhamne hin qabu sooshaal miidiyaa kanarraa. Garuu guyyaa tokko namoota dhuunfaa koo na arrabsaniif ani deebiin kennu. Namoota haadha koo arrabsan ispeeshaalii erga dhiyooti bilookki godhee nuuf jalaa baasa. Komentii jalatti. Malee arrabaan deebii kenneef hin beeku. Isin warra akkasiidha. Warra akkasiidha. Warra maaloodha jedhee deebii laadhu. Namoota kiristaanaa amantaa islaamaa hin hordofne immoo yoo isaan islaamummaa arrabsan, yoo isaan Nabi Muhammadin arrabsan qofan bilookkii of jalaa godhee baasa. Yoo isaan naan arrabsan, yoo isaan Abaazarriitiin arrabsan, yoo isaan Ustaaz Farahaaniin arrabsan, yoo isaan Amootiin arrabsan bilookkiin godhu. Jarri kun nama dhuunfaadha. Daawaa jara kanaa dhaga'anii deebi'uu danda'u waan ta'eef. Waliigala balleessiteetta dogongorteetta fudhadhu dogongora kee. Anachi qabaan beeku mana sana dhaquun kee dogongora. Sheekamiini biroo dhaqee eenyudhaan walee duukaa ta'uu danda'a. Nuti sheekamiini biroo hordofna miti Nabi Muhammadin hordofna beebi. Yoo inni jecha Nabi Muhammad nutti mee sheekamiini biroo irraan fudhanna. Jecha Nabi Muhammadin alla yoo inni fide dantaa isaan qabnu nuti hin dhageenye. Dhageesse? Okay, sorry. Dhuguman sitti hima. Wallaahi akkasitti hubadhu. Islaamummaan amantii akkasiidha. Mee waa tokko sitti himu dhaggeeffadhu. Guyyaa tokko mee waan jabaa kana sitti himu. Abaazarriin Likfaarii, Abaazarrii jennaan isaan kana miti. Abaazarriin sahaabaa Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Bilaal bin Rabaa mu'azzina rasuulaa kan biyya Abashaarraatii dhaqee Jundub ibn Junaada. Aywa. Jundub ibn Junaada Abaazarriidhaniin. Abaazarriin Jundub ibn Junaadaati nagamaan isaa. Nagaatu Abaazarri malee. Aywa. Namni kuni guyyaa tokko Bilaaliin arrabse. Gosummaan tuqe Bilaaliin. Bilaal kuni gurraacha akkuma keenya kana nama biyya Abashaarraallee dhaqedha. Yaa ilmi haati gurraatti jedhe yoon hin dogongorre ta'e. Kana booda Bilaal boo'ee dhaqee rasuula rabbiitti himate. Rasuulli rabbii gaafa dallanan fuula isaaniitti gurraacha. Dhugaaf malee immoo hin dallanan. Fuula isaanii kanatu hin jijjiiraman. Nageenyiif rahmanni rabbii isaanirraa jiraatu. Abaazarriin Araba gosa zarii isatu rasuulatti achi dhiyaata zariitiin. Gaafanni akkas jedhee Abaazarriin sababaanni Bilaaliin jecha kana jedheef inni dhaqee rasuulatti mannaan achirraa galagalanii rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Salaamatallee gaafannaan salaamu alaykum jennaan rasuulli deebisuu fi didaniif. Abaazarriif deebisuu didan Abaazarrii safara isaaniif. Bilaal garuu firoomaan fagoodha laa ilaaha illallaadha. Dhugaadha kan gidduu isaanii jiru.
ati ammayyuu jaahilummaa keessaan baanee jedhanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam wallaalummaa keessaan baanee jedhanii achii booda nahee gaddee Abaazarri bakka namoonni amma kana hin jedhamnetti Bilaaliin dhiifama gaafate gadi galagaleeti garaasaatiin yoon dogongore na sirreessaa yaa sheeka gadi galagalee garaasaatiin iji koo sin ilaalu ija kootiin oledhee sin ilaalu jedhee saalfate kottuuti narra deemi adaraa dhiifama naa godhee gadi galagalee dhiifama gaafate jechuudha. Kanaafi maalsi jechuu barbaadeeni amantaan islaamaa kun amantaa sicha akkasiidha. Amantaa islaamaa keessatti akkuma ati beektu amoo Sofiima. Dhugaa dubbachuu fi ani rasuula koon olitti amantii koon olitti haadhaaf abbaa koon jaalladhaa hin jenne. Jettee kan jenneenis hin jenneen. Tasuma hin jenneen. Yeroo dubbadhetti illee haadhaaf abbaa koo olitti rasuula koo haadhaaf abbaa koo rasuula koo olitti hin jaalladha amantii koo olitti hin jaalladha hin jenne. Hin jenne sin beeka. Ani amoo uummanni kan biraan iyyuu kaleessa duukumaaf sirbaa ooyyee. Nan beeka dhibbarraati dhibba nan beeka akkati jaalala islaamummaa qabdu nan beeka waan itti jaalala islaamummaa qabduuf nama kanarratti duulamuu hin qabodheen viidiyoo dalage agarteetta. Ilaa dhaggeeffadhu isa kana nan beeka. Maaliifi bakka itti rasuulli rabbii arrabsaman dhaxxee dhaabattee jennaan si arrabsan habiibi. Anachi qabaas qabaan beeku. Ani kunoo gilxii kanadha. Abbaa fedherraa ta'u wanta dhugaadha jedhee amane nan dubbadha. Sababaa kanaadha sababaa isaan si arrabsan. Arrabni sun sirriidha dogongora. Sirrii miti. Haati kee arrabsamuu hin qaban. Abbaan kee arrabsamuu hin qaban. Haati koof abbaan koo arrabsaman jettee dhuftee miira keessa galuu hin qabdu. Galatoomaa warri haadha koo arrabsitan abbaa koo arrabsitan. Ulfaadhaa galatoomaa. Ani haadha koof abbaa koo islaamummaatti as naa waamtuutti hin beeka malee. Kanatti hin beeku. Garuu erga kana gootanii isinii wallaalata akkas goosise islaamummaan immoo kana ajaja. Namni haadha namaa arrabse akkasidha jedha. Ati nama barnoota qabudha. Google search goote nama tokko arrabsuun namni nama tokko arrabse maal jedha waa'een amantii jettee waa'een islaamoo jettee dhattee Google goote Googlein sii kenna. Hadiis akkasii waan akkasii jedhee isa sana fiddee warri haadha namaa akkasittanii arrabsitan kunooti rasuulli rabbi akka kanaa jedhan salawaatu rabbii wassalaamu alayhi. Namni afur yookaan namni sadii yoo hin dogongorre ta'e jaroota sana keessaa tokko nama haadha namaa arrabsu. Haadha namaa arrabsu yookaan haadha namaa abaaru. Haadha namaa abaaruu jechuun maal jechuudha beektaa? Haadhuma namaa kan arrabsuudha jedhan. Inni lammata nama daangaa yookaan gaarii namatti dhiibuu jedhan. Nama mallattoo karaallee balleessu. Namni fakkeenyaaf yeroo karaa deemu karaa kanarra mallattoo akkasii jira. Mallattoo akkasiiti jira jedhee milikitaan karaa namni irra deemu sana namni balleessullee jedhan. Rasuulli rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Waan akkasiitti himtee akka jaroonni suniyyuu ofitti deeban gochuu hin dandeessa. Malee miira keessa galtee waan kana gochuu hin qabdu. Dogongortee taatiyyuu ati kan koodha. Booris si arrabsuu danda'u. Gaafa isaan si arrabsan ati deebii kennitee naan siti dogongoreen si jedhanii dhufe. Simati dogongoreen si jedhe. Ati deebiin kennii naftee naan ati gootadha. Ati nama haqiiqaadha, nama dhugaadha. Kan akkasitti fudhadhu. Bishaan itti dhugi. Kanumaan si jedhe. Galatoo. Eessa dhaqee? Ustaaz Abaazarri dubbadhaa. Nan keessanii. Baarakallahu fiikum shabakaa isaattu wanni jedhaadhaa koppiliin kitaabii godhaafi gorsi har'a amuun gorfame kuni amuu bichaan ilaallatu nu hunda ilaallata si ilaallata ana ilaallata hatta Sheekh Ahmadiin ilaallata gorsi amma gorfame kuni gorsa amuu bichaaf gorfamu odoo hin ta'in gorsa nuuf gorfamuudha. Islaamummaa caalaa wanni nuti jaalannu jira hin jiru. Nabi Muhammadiin caalaa fidaaka abii wa ummi yaa Rasuulallah. Nabi Muhammadiin caala yoo ka abbee jaalattu taate imaana kaamilan qabdu akkasi obbeek. Nabi Muhammadiin caala yoo ka haatee jaalattu taate waatu si keessa jira akkasi obbeek. Nabi Muhammadiin caala yoo nama biroo kan jaalattu jaartii ta'e ka jaalattu taate engaddaa intalti hikmaa qabdu ummanni booyaa ol deeme gaafa lola guddaa booyaa ol dhufe maaltu du'e abbeeraa keettu du'e maaltu du'e
abbaa warraa keetu du'e maaltu du'e akaakayyuu keetu du'e tuni martuu laaftu jettee yoo nabi Muhammad jiraatan ka irraa du'e abbaadha abbaa warraati abbaa isiiti abbeeraa isiiti nabi Muhammad qofti jiraa jette hin jira jennaan musiibaan ummata kana hundaatu erga nabi Muhammad jiraatan laaftu jette hakadha huwa al-iimaan iimaanni isa kana iimaanni haqiiqaa isa kana iimaanni har'a immoo foorjidummaa baanne nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa arrabaa miti nabi Muhammad keessaane nabi Muhammad gaafa ummanni Qureeshaa ijoolleen warra Xaa'if ijoollee xixiqqoo itti erganii tuman nabi Muhammadin luka isaa cabsan dhiini nabi Muhammad lafa jige malakaan gaara ooftu nabi Muhammadin dhufte ummata akkana si godhu kana gaaruma Su'uudii kana itti gaggargalchee daaraa godhuu jennaan kanaaf nan ergine jedhee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam malakaan bubbee ooftu itti dhuftee gaafatte ana kanaaf rabbi nan ergine jedheen wama arsalnaaka rahmataaf rabbina erge malee kanaaf nan ergine jedheen namni nabi Muhammadin jaalattu lubbuu tee caalaa naba nabi Muhammad ummanni kun jala tare way gannu naqa taab godhaaf hime shabakaa natti fakkaate ruhii tee caala nabi Muhammadin jaaladhu haadha warraatiif abbaa warraa kee caala nabi Muhammadin jaaladhu alayhi salaatu wassalaam musiibaan erga nabi Muhammadin asii dhufteeti xiqqo jette abbo hin fe'atte ummanni akkasii hin deemne dhaloonni har'aa jiru kun dhaloota diinitti istihiyaa'a godhaa jiru anaa wajjin diin haqa nurraa qabu nurraan arganne diin haqa qabu nurraan arganne nutu diin irraa argate malee diin haqa diin qabu nurraan arganne waan kana isin marti qalbisaa laa sheekaa laa beekaa laa minuu diintu nu baate malee nuti diin hin baanne kana beeytu kana yoo ka beeytan taate diintu nu baate malee nuti diin hin baanne wallahi jechi kun dhugaadha diintu nu baate malee nuti diin hin baanne diin kanaaf jecha ummanni manaa bahe diin kanaaf jecha ummanni qehee ofii gadhiise ahalii ofii gadhiise diin kanaaf jecha ummanni foon isaa kukkutamee tiruun isaa nyaatamte Hamzaa ibn Abdul Muttalib tiruun isaa maaliif nyaatamte diin kanaaf nyaatamte diin kana ka har'a nu istihyaa itti goonu kanu har'a itti taphannu kana ummanni qalxitti asii hin geenne beela itti bulee dheebuu itti bulee dhagaa garatti hidhatee qehee ofiiti ittiin bahee ittiin xiqqaate diin kana asiin gahe ummanni kalee itti dude Gasti bichaadha. kan qur'aana beeka jettu qur'aanaan diin kanaan qur'aana kana fakkeeffatee diin kanaan nyaatu jira eenyu namni diiniif jecha gadhaabatee diiniif jecha tole eenyu namni diin kanaaf quuqame mee diin maal nurraa argate atiin sheeka gaafa dhufanii mataa kana si dhunkatan eenyu ol taateeti